raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waxabajjii bultii 2 bara 2019ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa. Kan isan yooyifatee antiikii dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiinis duguuginsa sanyii qindaawaa fi mancaafama qabeenyaa raayyaa ittisa impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin hoogganamaniin kibbaaf lixa Oromiyaa keessatti Oromoota Maccaa Gujiif Booranaa irratti raawwatamaa jiru qoratuuf gara konyaa Gujii lixaa fi gara konyaa Qellem Wallaggaatti bilbilee odeeffannoo guutuu Oromootarraa arganne qabannee dhiyaanneerra. Sirni mootummaa kuneeffataa EPRDF maandhaa mootota kuneeffattoota impaayera Itiyoophiyaa ta'uun gannoottan 28 darban Oromoof Oromiyaa burqumsee nyaataa turuun akkuma yaadatamu warraaqsa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu qeerroo fi qarreen Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo bal'aan guutummaa Oromiyaa keessatti ka'uun gannoottan 5 fi 6 darban keessa wittuufiinsaan geggeessan yeroo hundeen mootummichaa laafutti namoota afaan Oromoo dubbatan kan Oromummaa hin qabnee fi naasuu Oromoo hin qabne gara aangootti fiduun gaaffii Oromoo waan deebisan fakkeessanii Oromoo moosuutti kamilka'an yeroo ammaatti ammoo dirree baafatanii lola guddaa Oromoo fi Oromiyaa irratti labsuudhaan duguuggaa sanyii amaa baatiilee 7-8 darban kibbaaf lixa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo Maccaa Gujiif Booranaa irratti raawwataa akka turan ta'uu fi yeroo ammaatti duguuggaan sanyii kun jabaatee kan itti fufee jiru ta'uun gara konyaa Gujii lixaa fi Qellem Wallaggaatti bilbilee Oromoota 2 odeeffanneerra. Kun akkuma jirutti ta'ee raayyaan ittisa kuneeffataa impaayera Itiyoophiyaa lakkoofsaan danuu ta'an gara lixaaf kibba Oromiyaatti kabobba'anii jiran adamoo waraana bilisummaa Oromoo itti fufuun waraanni bilisummaa Oromoo wooboonis raayyaa ittisaadhaa impaayera Itiyoophiyaa dullattii jiraachisuu fi saamichaaf duguuggaa sanyii Oromoof Oromiyaa irratti ganna 150 fi deemaa ture itti fufsiisuuf wooboo dhabamsiisuuf kan bobba'e ta'ullee waraanni bilisummaa Oromoo wooboon injifannoo boonsaa kan galmeessaa jiru ta'us odeeffannoo maddeen keenya qabatamoo kibbaaf lixa Oromiyaa irraa arganneen beekuun danda'ameera. Kana sagantaa keenya ittaanu keessatti qindeeffannee kan isinitti deebinu ta'a. Sagantaa keenya har'aatiif jalqaba kan isiniif dhiyeessinu odeeffannoo guutuu Oromticha konyaa Qellem Wallaggaa irraa arganneedha. Oromtichi kunis duguuggaa sanyii gaggeeffamaa jiru, lola deemaa jiruu fi ejjennoo uummata Oromoo Maccaa akkasumas dhaamsolii galaa uummata Oromoo guutuuf kan dhaamu ta'a. Oromtichi Maccaa muuziqaa ce'umsaa kana booda dhiyaataa turtiin keessan nagadumaatti nu faana ta'uun ammas afeerraa keenya. Haalli sochii waraanaa dhugaa haasa'uuf yoo ta'e hamma kanaan dura gadi buurameen olitti waraanni buuramaa jira. Torban keessatti guyyaa 1-2 qofadha waraanni kan hin darbin oolu. Yoo guyyaarraa eegnee dhandallee halkan sa'aatii 8-9 yookaan barii lafaarraa oraalii 10-15 kanatti tilmaamamu inni kaan galaa yookaan raashina baatee kaan immoo sharaa hidhatee wanti inni baate maalummaan isaa kan hin beekamne booddeen immoo meeshaa dhumamee ijaan agarreellee hin beekne wantootuma fiilmii irratti ilaalan kan fakkaatudha maleessaa dhuguma wanta ittiin dirreetti yookaan lolatti bobba'uudhaaf meeshaa hidhatamee deemamu jedhamee kan hin yaadamnedha. Wanta faabrikaa wayii keessatti waa oomishan haa ta'u meeshaa waraanaas haa ta'u maalummaa isaa kan hin beekamnedha. Yeroo dhiyootti kan deemaa jiru
Egaa kanarra darbee baay'inni humna waraanaa gadi buuramaa jiru kana jechuun hin danda'amu. Haala sitti lolaaf yoo ta'e immoo gosoota waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaadha kan inni irratti fudhatee bakka hundumatti jiisaa jiru. Waraana keessaa kan inni quba qabu kan ijoolleen booji'anii fuudhanii gaaffii deebii waliin godhanii fi shiftaa qawwee muraasa hidhatee jirudha. Nama 70-80 hin caalanii meeshaa boodattafaa meeshaa maskeessa jaarraa 16 keessaa kan hidhataniitu uummata goolaa jiru. Isaanii dhaqqanii harkaan qabdanii deebitanii dhuftu jedhanii fuudhanii dhufan maleessa adda bilisummaa Oromooti wajjin akka isaan karaa nagaatiin waa hundumaa xumuran beenna. Akka kanatti yaanneetu akka kanatti goomsanii fuudhanii dhufanii yeroo itti baanu nu keessaa namni itti bobba'ee deebi'ee galu nama muraasadha. Kanaafi gosti waraana bilisummaa Oromoo du'arraa baraaree hatta keessa galchee kan inni booji'ee intarviiyuu wajjin godhee kanadha deebii isaanii waraanaaf kennan maleessa haalli lolaa hedduu ulfaataadha. Deebi'ees immoo bakka hundumatti sakattaa jettee hin baatii gaddaa guyyaa lama ergiduma wanti kun ta'ee asitti sakattaa gochuudhaaf gaafa bahanii ijoollee dinqiree leenjii muraasa fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo oobsina hiriirsee jiru itti dhaqanii kallattiidhaan bakka qubsuma isaanii hin gahin isaan cina waggaa gahanitti tarkaanfii irratti fudhatan ofirra galagalanii fi ol deebi'anii liistii kanaan dura qabeenyi gubachuu irratti woboo nyaachistanii adda bilisummaa Oromootiif kan tolchaa turtanii isin miseensa shanee adda bilisummaa Oromootiif aanaa tokko keessaa yoo xinnaatee gara nama 60-70 hanga nama 100 wayitti liistii baatanii jiru. Aanoleedhuma guddina gimbiitii fi qelleen jalatti argaman muddoo dabalatee laaloo, gullisoo, naangoon, callii, alamtafarii, qaaqee, eebbee aanolee kanaa fi kanaan gaditti hanga gidaamiitti dambalolootti jiran hunda keessatti yuunifoormiidhaan amma akkaataa isaanitti adeemaa jiranii jechaadha. Humni addaa Oromiyaa jedhamu suni gareen komaandii poostii aanaa tokkorra yoo xiqqaate nama 8 nama 9 akkasitti ijaaramanii dhufanii warroota kanaan dura qabamanii hidhamanii woboo wajjin sochii hin goone deebi'ees immoo meeshaa hidhatanii hin hidhanne jedhamanii kanneen adda bilisummaa Oromootiif tumsa godhaa turan yookaan deeggartoota ABO shanii ta'an addatti warra jarri sun kanaan dura qabanii deebisanii qoratamanii wanta kanarraa walaba ta'uu isaanii mirkanaa'ee ragaan itti deebi'anii gadhiifaman illee tokko tokkoon deebi'anii akka saree maraatteetti ganda baadiyyaaf magaalaa keessa siri'achiidhaan fiigaadha kan isaan qeerroo fi qarree maanguddoof dardara kana qabanii gara hidhaatti guuraa jiran amma. Amma egaa warri hidhaman kun konyaadhuma qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti jechuudha kan hidhamaa jiran. Eeyyee waggoota 4-5 dura hidhamanii kanneen maayikalaawwii turanii galanii manedhaa qaallittiillee turanii galan ammallee mataa milifatee kan jiru barsiisaa taa'amlee kan jedhamus aanaa ayaarraa deemee maanguddoo bogeetanaa jedhamu isaanii illee dhabanii mana dhaqanii mucaa isaanii mucaa durbaa tumanii hiraarsanii caccabsanii kan isaan deebi'anii deemanii amma rakkoon jiru jajjabaadha warri kaan mataa milifatanii jiru warri kaan immoo maatiin seenyaa wajjin wanta taane taanaa lafatti baqan lafatti dhiyeessuu hin qabnu jechuudhaan taa'anii dararaa kan dhannamaa jiranidha irra caalaa. Egaati haalli kun yeroo Oromoota Maccaa fi Gujii Booranaa irratti raawwataa jiru Oromoon kutaa biraadhaa dubbachaa hin jiru isa kanallee tarii waan Oromoof dhaamtan yoo qabaattan hin dhaamtu dhumarratti ammoo torbeedhuma kana keessaa koloneenni waraanaa mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa koloneel Abiyyiin hoogganamu kun tokko konyaa qellee Wallaggaa keessatti guyyaadhuma 4 kana keessa qabamuu isaati kan dhaga'amu woboodhaan waan kana waan dhageessan qabdu laata? Isa kana kallattiidhaan naannoo sana jaallan koo jiran illee bilbilaan irraa odeeffannoo haqaa fudhachuudhaaf yaalee naaf hin mirkanoofne garuu caasaan wanta kana gabaasee caasaan maayilii wajjin hojjennudha caasa qabatamaadha. Namni kun illee bifa sibiiliitiin akkamittiin akka keemikaalawwan kana hawaasa naannoo godina qellam kanarratti itti fayyadaman irratti leenjii fudhatee osoo deebi'aa jiruuti kan odeeffannoon isaa bahee gosti waraana bilisummaa Oromoo bahee naannoo qellamitti to'annoo isaa jala oolchee odeeffannoo kana harkaa fudhataa jiraachuu dhagaheera. Kallattiidhaan gama kootiin mirkaneeffachuudhaaf yaalee taasisaa jirurraa akkuma beekamu naannoo keenya neetwoorkii yeroo ofii barbaadamtu bananii dhufu qunnamtiin hawaasaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu caasaa wobootii fi maadhee gidduu akka hin jedhamne kana gochuu irrattidha. Egaan ofii isaaniitiif sababa bufuuf ta'uuf jecha darbanii kan banan natti fakkaata malee osoo isaaniif kallattii biraa kan qaban ta'e guutummaan guutuutti neetwoorkii kana balleessanii fakkaatullee tarkaanfiitillee of qopheessuudhaaf kan isaan arreedaa jiranii garuu kun wanta nuti keessatti fakkaatu. Walumaa galatti yeroon kun yeroo meeshaa waraanaa kan madaalawaa ta'e kan riphee lolaa tokkoo fi mootummaa tokko yookaan mootummaa tokko gidduutti ayyamamaa ta'e otoo hin taane meeshaa ittiin biyyoonni addunyaa gurguddatan illee daangaa gamaa gamanatti warra kutuudhaaf sadarkaa idil addunyaatti dhorkamaa ta'e kana fayyadamanii dhufanii hawaasa nagaa irratti deebi'ee immoo qaama walabummaa biyya isaatiif lolli tokko irratti wanta akkasii fayyadamuudhaan jeenoosaayidii yookaan duguuggaa sanyii irratti adeemsisuudhaaf adeemaa jiraniif. Deebi'ee immoo wanti addaa wanti godhamaa jiru
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo onlaayinii keessa jiran gara namoota 300 wayii waboonnudha. Kan bosonatti hafee jiru shiftaadhaan waamicha abbootii gadaatii fi furii teeknikaa dhageenya dhufneerraa kan daggala jiru shiftaadha of keessaa baasaa jechuudhaan isaanii yoo fuuldura buusanii humna addaa Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa milishaa gandaalee uffatan kanaan wal ta'uudhaan jararaa hamaa kan isaan argachuu danda'an uummatadha. Waraana bilisummaa Oromoo yoomuu argachuu hin danda'an yoomuu harkaatti rakkachuu hin danda'an inni qubsumni isaas tarkaanfii isaas tooftaan isaas bifa isaa yaadanii fi itti tilmaamanii ol sababa ta'eef sababa kanaatiif uummata akka hin dararre. Adaraa uummanni Oromoo biyyoota addunyaa mararra jirtan akkasumas Oromiyaa kallattii hundarra kan jirtan akkuma kanaan dura waggoota 4-5 dura waltaanee sagalee tokkoon waltaanee sochii tokkoon waltaanee qajeelfama tokkoon sirna kanarratti bobba'aa sirna kanarratti duulaa turre amma immoo yeroo dhumaatii fi haleellaa hamaan nurratti gaggeeffamaa jiru kana irratti ilmaan Oromoo qallisuu hin qaban sagalee walii kaasan yoo xinnaate illee guyyaa tarkaanfiin itti eegalu kaasee sochiin hundumtuu dhaabbatee duulli gabaa lagannaa duulli hojii lagannaa jedhamee akka sagalee isaanii uummata isaaniitiif guutummaan guutuutti dhageessan aansiyaan dhaamu kanumadha. Adaraa wanti naannoo ammas irra deebi'ee yaa uummata Oromoo yoo tokkummaa qabaanne malee sirna kana jalaa ba'uu hin dandeenyu. Tooftaan amma ittiin adda bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo irratti addatti immoo waraana bilisummaa Oromoo irratti ittiin duulamaa jiru hedduu hadhaa fi rifaasisadha. Wanta kana Oromoon irratti dammaquu qaba. Sagalee walii ta'uu qabna. Kan bosonni jiru obbolaa keenya, haadhoo keenya, ilmaan keenya Oromoodha. Miindaadhaan miti kan inni lolaa jiru. Loltuun miindaaf loltuun biyyaaf loltuun immoo hamilee wal qixxee hin qabdu sababa ta'eef yoomiyyuu taanaan waaqnis waraana bilisummaa Oromoo wajjin jirra hammi dhumee hammi hafe haa bilisoomu yoomiyyuu boquu keenya sirna garummaa kanaaf gadi qabnee hin teenyu sagalee walii faataan hin jedhamu uummata Oromootiin aantiin dhaamu kanumatti. Ulfaadho Oromticha Maccaa meesilaati kaayyoon yookaan galmi qabsoo Oromoo ganamaa maali? Inni amma bilisoomni irra jedhan kunoo maali? Oromoon sirna irratti qabsa'aa ture moo nama dhuunfaa irratti qabsa'aa ture? Maaliif amma kan Oromoonni Maccaa fi Gujiif Booranaa socho'aa jiran? Waraanni bilisummaa Oromoo maaliif kan inni lolaa jiru? Meesa kana ifaanuu godhe. Akeekni waraana bilisummaa Oromoo tokkoo fi tokkicha Oromiyaa walaba taate ijaaruudha. Baroota meeqa yeroo dargii yeroo dhaabni icaa hundaa'e kaasee tarii sirna kana keessatti mirgi Oromoodhaa kabajamee qoodi Oromoo mirkanaa'ee Oromoo hin jiraataa laata kan jedhamu carraaqqii hedduutu godhamee ture. Tattaaffii hedduutu godhamee ture. Kanarratti gootota qaroo hayyoota meeqa dhabne garuu sirni kun sirna Oromoo moggaatti oofee ofii isaatii mataa Oromoo irra ba'ee dinagdeen of ijaaree siyaasaan of ijaaree hoogganaa humna waraanaa of godhee hoogganaa giddugala miidiyaa waan hundumaa mataasaa of godhee Oromoo kanarraa moggeessee deebi'ee immoo warroota maqaan Oromoo dhahatanii yookaan abbaan Oromoo yookaan haadhaan Amaara ta'anii Oromoo qulqulluu kan hin taane aantummaa Oromoodhaaf kan hin qabne warra inni Itoophiyaa faarsan maqaa Oromootiin Oromoon aangoo qabateera Oromoon abbaa biyyaa ta'eera kan jedhu qabsoo bilisummaa Oromoo bacancarsanii Oromoo isa kaan Oromoon akka waan bilisoomeetti inni bosonatti hafee jiru akka waan shiftaa ta'e akka waan saamichaaf deemu akka waan dantaa dhuunfaatiif socho'aa jirutti fakkeessanii biyyoota ollaallee bakka inni itti dhaqee maaddeeffatee humna isaa ijaarratee boqonnaa godhatee tarsiimaa bakka isaaf ta'e tokkotti galaa kuufatee yookaan ijoollee qeerroo baranii ta'an kana leenjiidhaaf dhaqee itti bobbaasee wanta barbaachisu guutee akka hin deebine biyyoota ollaan nu marsanii jiranillee daangessanii logguutti dhufuutti dhufuudhaan gara kanatti adeemaa jiru. Bakka sochiin humnaa fi siyaasaa akkasumas leenjii waraanaa itti qeerroodhaaf kenname achirraa bobbaa fudhatanii sochii godhaa jiran irrattidha. Kan isaan irra caalaatti xiyyeeffatanii jiran keessumaa Booranaaf Lixa kanarra akkasumas giddu galeessa bakkoota kanatti xiyyeeffannoo guddaan kan godhamaa jiru. Akkuma kana sochiin jiruu fi haalli godhamaa jirullee hedduu kan isaan rifaasudha. Yeroo bilisummaa Oromoo yoo ta'e Oromoo waaqadha kan baay'isee ammayyuu sababa bakki leenjiitii fi dhiyeessumni isaa waraanaa guutamuu hin dandeenyeef malee qeerroon miliyoonaan kan hiriiraa jiru. Maaliif waan hundumaa bareera argeera. Isaan garuu kan isaan qabatanii ittiin adeemaa jiran warroota maqaadhaan Oromoo ta'anii dantaadhuma biyya Itoophiyaa jedhamtu kana qofa warra leellisan sana of fuuldura buusuudhaan abbootii gadaas qabatanii of jala hiriirsuudhaan maanguddoo yoo danda'ame abbootii amantiillee akka isaan hawaasa kana soban gochuun yaaluudhaan qabsoo bacancarsanii qabsoo waggaa 4-5 dura kallattii tokkichaa fi akeeka tokkitti qabatee adeemaa ture sana bakka sanatti fuuldura goranii dhaabsisanii qabsoo kanatti damee babaasan. Qabsoo kanatti damee baasaniitu Oromoo yaada isaas akeeka isaas kallattii isaas mataa godhanii yoo danda'ame ilmaan Maccaatiif Booranni giddu galeessa bahaa dhiha kaabaa kibbaan warri kun warra akkasiitii jechuudhaan irratti duuluudhaan humna jabaa naannoo kana keessa jiru irratti hawaasa kanaaf illee ituu rifaatuu hin godhatin tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf kan isaan adeemaa jiran hawaasi keenya kan inni beekuu qabu kanadha.
akeekni adda bilisummaa Oromoos akeekni waraana bilisummaa Oromoos kan inni qabatee ta'e Oromiyaa walaba taate ijaaruu akeekni isaa tokkichi kanumadha. Oromoon kan inni baatee jiraachuu dadhabe sirna gabrummaati malee sabaaf sablammii isa keessa jireenya wajjin jiraachuu hin dadhabne Oromoon gonkumaa yoomillee taanaan hammatee jiraata sabaaf sablammii isa keessa jiran garuu kan inni baatee jiraachuu dadhabe sirna gabrummaati, sirna nafxeenyaati, sirna habashaati kan ofirraa buqqisuudha. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoodha. Barana galma ga'uuf waggaa 100 har'aa galma ga'uuf akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoffadha. Oromiyaa walaba taate ijaaruudha. Dhugaadhumatti gaa Oromtichi Maccaa qabxiilee kaafne hundarrattuu ibsa bal'aadha kan itti nuuf laatti maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan guddoon si galatoomfadha. Fuuldura sitti deebi'ee odeeffadheen haala Oromoonni keessa jiran waltaanee uummata Oromoo bal'aa dhageessifna horii buli. Ayyee horaa bulaa deebanaa isinis yeroo bal'aa naa laattanii yaada koo narraa fudhachuu keessanitti hedduun isin galateeffadha. Dhiiban miidiyaaleen kanaan dura addannullee maal akka isaan tuqe hin beeku yeroo ammaa haala gaaga'ama uummata isaanii irra ga'u gabaasuu irraallee qolfataa jiru harkifataa jiru adaraa keessan isin gabaadha waan fedhe yoo ta'eyyuu numatu waliif dhiigaa numatu waliif qomoodha numatu waliif birmataa waan biraa hin qabne waaqaa qabsii walii keenya malee hedduu galatoomni isin jedhe jaalatu. Egaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo sagaleen amma dhagaa ooltanis kan Oromtichaa Maccaa Konyaa Qellem Wallaggaa irraa haala Oromoonni Maccaadhaa keessa jiran ilaalchifnee odeeffannoo guutuu irraa argannedha. Akkuma afaan Oromticha Maccaa kanarraa dhageessan duguuggaa sanyii dorgomaa hin qabnetu Oromoota Maccaa irratti raawwatamaa jira. Dabalataan ammoo kan duguuggaa sanyii ammaa kan akkaan yaaddessaa taasisu keemikaal weeppensi ka jedhamu kan addunyaa irrattiyyuu fayyadamuun dhorkaa ta'e mootummaan kunuunfataan Impaayera Itoophiyaadhaa Koloneel Abiyyiin durfamu yeroo ammaatti Oromoota Maccaa Gujiif Booranaa akkasumas waraana bilisummaa Oromoo wooboo irratti fayyadamaa jiraachuusaati. Isa kanaafis Oromtichi Maccaadhaa uummanni Oromoo biyyoota addunyaa kanaa garaagaraa keessa jiran uummata Oromoo keemikaal weeppensi mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaan dhumaa jiru kanaaf akka sagalee ta'aniif gochaa ammeenyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kanas akka addunyaa beeksisan miidiyaaleefis waamicha kataasisa ta'uusaati. Hordoftootaafi dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waxabajjii bultii 2 bara 2019ti. Dhaggeeffattoonni keenya kanaan dura Oromiyaa keessatti sababa rakkoo neetwoorkii fi daataa bilbilaadhaas guddaa waan nyaatuuf tamsaasa keenya karaa fuula feesbuukii walabummaa Oromiyaadhaa akkasumas karaa yuutuubii indipendent Oromiyaadhaa dhiyaatu hordofuu dadhabdan akkasumas kan gama saatalaayitii teeleestaariin darbuu dhaggeeffatuuf carroomuu dadhabdanii gaaffilee garaagaraa dhiyeessaa turtan tamsaasa keenya sagalee qofaa caqasuudhaaf soundcloud.com muraa independent Oromiyaa jechuudhaan yoo barreessitan bifa salphaadhaan sagantaa keenya hordofuu kan dandeessan ta'uu isin beeksisaa. Kanatti aansuudhaan immoo kibba Oromiyaa Konyaa Gujii Lixaa Honaqacaa keessatti duguuggaa sanyii fi mancaafama qabeenyaa loltoota Koloneel Abiyyiin Oromoota Gujii irratti raawwataa jiru ilaalchifne turtii Oromticha Gujii waliin taasifne aanfannaa turtiin keessan ammas nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Ganda Gaalessa Sooqee aanaa Qarcaa Godina Gujii Lixaa guyyaa keessa naannoo sa'aatii 6tti dhufanii nama waraana adda bilisummaa Oromoo tanaan dura simate jedhanii mana kan koonarraa gubanii. Tole. Dhukaasi naannootti dhagahamaa ture. Ani yeroo sani horii tiffadhaa horii keessa jira mana kiyya yeroo gubanu sodaadhee achiin baqadhee mana koonarraa gubanii. Egaati isin kunoo amma akkan isinirraa dhaga'utti jiraataadha nama nagaadha. Gaalessaa keessa jiraattan yeroo wanni keessan gubateeyyuu horii keessan eeggataa akka jirtanidha. Warri kun eessaa fuudhan odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftee kana moo akkasumattiin Oromoodhuma waan taataniif mana keessan waan guban sinitti fakkaata? Ani akkaatuma ollaanii achitti ba'e ani sodaadhee yeroo sani baqadhee jira. Tole. Abaa'oo ennuttuu bulcheeraa ennuttuu midhaanii areereeraa fi dirqamaanii uummata ba'aatii abaa'oo balaaleffadhaa gaheedhanuu milishaa gandaa ta'anii raayyaa ittisa biyyaa ta'anii uummata dirqamaanii hiriirsisiisanii ka'aniiti mana kiyya kanaa dhufanii ibiddatti ka'anii narraa gubsiisanii manuma kiyya kan gubate qofa arguu malee ani horii kiyya tiffachuu fi lafa kiyya qotachuu malee waan waraana adda bilisummaa Oromoo waan tokko waan beekuun qabu hanqa beeku kana. Tole. Ganda keessa jiraannu kana mana tenuu dhaddachaa kan jedhanuu gubanii akkasuma
mana saafayii kullufoo kan jedhanu kulleen uummata mana 3 kiyya waliin jechuudha ganda kana keessatti gubani. Qabeenya attamii faatu mana kaan keessa gubate? Meeshaalee mana keessaa hedduudha kan mana waliin gubate. Kaanii fi qabeenya qarshii wayii mana keessaa yoo ati qabaatteef sakatta'anii waan akka qarshii barbaadanii fudhachuun hin jira wanni akkanaa jijjira wanni naannoo kanatti raawwatamu. Egaa ammas kan keessanii kana haala kana dura Ona Qarcaa keessatti manni Oromoota baay'ee gubateera. Jaartiin gannishee 72 oliyyuu mana keessatti raayyaa ittisaan gubatteetti dhaga'aa turre. Walumaa gala akka ammaatti mana agam tokkotu gubate namooti du'anoo lakkoofsaan waan beektan qabdu laata? Akka ganda keessa jiru kanaatti manni gubate mana 6 kan beeku. Hayyee. Kanaan dura mana Duulaa Gentoo jedhama ganduma kanaan hin gubate mana. Oncorii qallaa kan jedhanu hin gubate mana uddeessaa sharde kan jedhamu kanaan durallee hin gubate kaarraa mana 3 mana 6 ganda kana keessatti kan gubate. Egaati amma namoonni hedduun mootummaan kun mootummaa Oromooti warri bulchaa jiranis Oromoodhaa jedhu gama biraan garuu Oromoonni Gujii Booranaadhaa Oromoonni Maccaa Kalixaa Oromiyaadhaa kan Wallaggaa dhumaa jiru Oromoon kutaa kan biraa immoo dubbachaa hin jiru. Isin mee maal jettu mootummaa kanaan gochaa amma godhamaa jiru kanaan akkasumas Oromoo kaan maal dhaammattu? Mootummaan qabeenya uummataa kan saamu yoo ta'e kun mootummaa jechaa hin danda'amu. Mootummaan waraana adda bilisummaa Oromoo yoo adamsite waraana isaa adamsee karaa barbaadame irratti yoo jedhu taate malee uummata shororkeessee uummata saamee uummata magaalaa bahe ka horii bitachaa bahe qarshii isaa irraa saamee ganda Gaalessa Nageessoo. Godinuma Gujii lixaa kana jechuudha. Naannoo kanatti jaartiin tokko birrii 12 qabattee daandii irra soodda bitachaa deemtu qabanii qarshii harkaa fudhate. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Mootummaa bifa kanaanii uummata shororkeessee qabeenya uummataa saamutan kana mootummaa hin jedhu. Egaa amma waan amma Oromoota Gujii fi Oromoota Maccaa lixa Oromiyaa ta'aa jiru kana Oromoonni baay'een quba hin qaban warri kaan immoo callisanii jiru. Oromoon dur walii dirmata. Mee rakkoo isin irra ga'aa jiru kana attamitti Oromootti himtuu Oromoon maal godhuu qabaa jettu? Uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaatiif falmata. Mirga hiree ofii murteeffannaatiif falmata malee waan biraatiif miti. Kana maaliif falmatta yoo kan jedhamu taate haqa kennaa fi biyya walabaa akka hundeeffannu nuti tokkummaa kennaan ammallee hin qabsoonna. Qabsoo kanaa uummanni Oromoo cufti wal qabatee akka galmaan ga'u dhaamsa gootii galatooma. Egaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya jaallatamoo gochaan ammeenyaa raayyaa ittisaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan Oromoota Gujii Maccaaf Booranaa irratti raawwatu kanuma amma Oromoota lamaan kana dubbifnee isin dhageessifne kana fakkaata. Akkuma Oromoonni Maccaaf Gujii kun dhaammatan Oromoonni kutaalee Oromiyaa kan biraa keessa jiran akka Oromoota kanaaf dirmatan warraaqsa lajab godhanii jiran itti dhufanii finiinsuudhaan haga walabummaan Oromiyaa dhugoomee bilisummaan Oromoos mirkanaa'ee mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuu dandeenyutti tokko taanee warraaqsa keenya qabsoo keenya itti fufnu jecha wallee warraaqsaa waraana bilisummaa Oromoo WBO'n weellifame kana isin afeeruun kana gaasinitti dhaammatu wana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii humaan nama borii ni tolchinna. Onne musina ararab dansani kazola fisina kaweni kamina irbuaram fane akan bifatoko Oromo singeda gajana gobo ati kambigala namsebe kinamso ati kambigala namsebe kinamso Ragalandani, onne musina, ararab dansani, kamsola fisina, kaweni kalina. Irbuaram fane, akandi batoko, Oromo singeda, gajana gobo, ati kambigala, namsebe kinamso,
ati kambi galla namte beki kapso. Motumanano Oromia benu wala bumma male nano vikapsonu Ethiopia madara tiseso abontu biliso ngekoda jetuma mluamtu Oratirenyani Ethiopia wirani Juani simo Ethiopia tani Juani Oromo makande Ethiopia male sababi kukamde Amso saboromo nango dastalani Ango sadik male sababi timani Radio ange supasa tinkafale Furmani njiru wala bumma male Gafi saboromo gompuma Ethiopia mamiti Makaromo dandalu tusufi Tiksumpa eriti Oromia ni wamantu abadan Ethiopia jalati Kendiga kanorma mandina Ijara nurati Kafisa boromo gompuma Ethiopia mamiti Makaromo dandalu tusufi Tiksumpa eriti Oromia ni wamantu abadan Ethiopia jalati Kendiga kanorma mandina Ijara nurati One imbuzina, ararab dabtani, kapsola fisina, kaweni kadina. Irbuara vane, akambi batokon, oroma sinjena, gachana gowabon. Ati kampi galla, namte beki kapso. Ati kampi galla, namte beki kapso. Opinion kale, sabaga la durte, yomitu sabonte, garagam sodufte, govana norola, amani fajesa, oveni kijiba, sabona fakeza, obo ikachina, jedani ololus, kuno danondira, inika novorus, arara darati, arkadi nangalu, arke kambi sene, opino finkalu. Gala jarkangale manarati nage esa kalangale kadurnu durtage kana baba kapso sabicha murtesu nu ingalu amma kapso garmagesu kafi saboromo gokuma Ethiopia mamiti makaromo dandalu tusubi tiksuba eriti Oromia ni wamantu abadan Ethiopia jati Kendiga kanorma mandina Ijara nurati Kati saboromo gompuma Ethiopia mamiti Makaromo dandalu tusufi Tiksuba eriti Oromia ni wamantu abadan Ethiopia jati Kendiga kanorma mandina Ijara nurati Lorlatani One imbuzina Ararab dabtani Kapsola fisina Kaweni kadina Irbuara vane Akambi batokon Oroma sinjena Gachana gowabon Ati kambi galla Namte beki kapso Ati kambi galla Namte beki kapso